arraafis boruufis laaluu qabda. Maali guyyaa tokko jira haa qabrii gasseentee kophaa teegachiiftu. Haa dalagaa ta'e malee namni ammaa tanaa takkatti olii gadi hin daddeemtu. Arraan tana dalagaa tana deela idee addunyaarra yoo jiraatte booda deebuu ni dandeessa dhugaa tobbachuu ni dandeessa. Siifillee araaramu rabbiin tana siifuun araaramu rakkoo hin qabu yoo rabbiin si araarames rabbii waliin nama araarne haga nama. Rabbiin kafuuruu rahiimi. Kafuuruu rahii waan isin taane hin qabu isin waan lafa daamane waan fete isiniif hin araarama jee. Inni si araaramus. Arra guyyaa ati gartee araarri kun fi booda deebi'uu hin dandeenye dhufa. Amma deebi'ee afaan hin jetta. Humaa takka onni itti nuggoote tun ammaan tanaati akka keetti nuggoote daraja. Sabira dhaabbannee gargaaraa jirru akka nutummaanuu akka nu fakkaatu. Jira malee taniin ashakku jira basiita tasaatu namma. Tasaafirraa beekee hin jira akka inni gartee intalti takka harkaan taatu tuytuu takka waan isiitiin tuytuu. Gartee wannummaan isiin kanatti kan tasanu waan caalaa fayyisuu miti waan isaa. Ramsu masanu gama isi deebisu malee. Waan gama ifii deeffachuudhaaf. Gama ifii deeffachuudhaaf nama hedduu yaalaa jirti. Nama yaalaa jirti taatee ammoo nuti kanaa wajjin amannee wanni kun caalaan kun dawaa nu harkate jennee wanni nuti irra tatteenyellee waan jirtu fuunee kara markazaa deebifnee jechuun wanni sababni deebifnee boo ramziin nu afaan garagalee as deebi'ee ammoo dawaa san namitti irraa fidee obaase. Obaafnaan ammoo kunaan isaan kanaan deebi'ee dawaa kana obaafnee sheeka booda jechuudha. Kun nu fayyadnee waan tatteenyu hin qabnu jechuudhaan deebinee bakka markazatti isaan lachuu dachaafne. Kanaafuu rabbi isin haa fayyisu jaati jabaadhaa du'aa'ee nuuf godhaa daawwattoota agartoota keenya. Waa du'aa'ee wanni caalaa hin jirtu namuu bikka jiru gartee yaadaa fi uumama feetanii wal gargaaruu waan jiraati. Yaada keessanii nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha. Du'aa'ee keessanii nu cinaa dhaabbachaa isiniin jecha. Warri gartee qaamaan nu hojii jirus hedduu jira. Markaza kanaas nuti gartee walirra wayyaa taanee ifii furuuti kalee fajaajoineeti yeroo gartee inni dhufee dawaa kanatti godhu hedduu dhamaaneeti. Dila inni dawaatti godhu san qabuu hin dandeenye. Maaliif wanni isaa qaamni isaa dalagaa sheetaana waan taateef yeroo sanitti nu moo'ee jira. Moo'ee godhee nuti nama dubbachuu nama harkaan irraa qabuu isiiti dubbachuu hin dandeenye. Basiidha tun dalagaa sheetaanaati qorni quraana caalaa hin jirtu quraani gartee. Keessaa baasanii fayyanii dhufanii abdii qabnaa abdii nu wajjin abdii nu godha isinillee isin jecha abdii qabna dhugaa abdii qabnaa rabbi nama haragama rabbi jiru nuti ilmaa muslimaati siirii hin hiiknu nuti bikka siirii hin dhaabbannu wanni quraana caalaa hin jirtu sheektichi moo gartee silaa nuti dheeyne sanu sheektichinis nuti quraanumatti nu godha dawuma gartee wantaan nuti godha dawuma xabihii Rabbiin gartee haadhu kuba buusee dawaa jala buusee. Hayyama rabbii kan jiru nu godha. Kana bira erginee wallee sheektichuma sanugaa isiin gara galchitee takka kan nettonis hin beenu. Dawaan taraa duraa dhufe sanis garuu dawaan duraa dhufe abdii bira geessan san dawaa harkatan. Dawaa harkatan san dhugaadha. Itti deebiftee malee. Dawaan taraa duraa dhufe sheektichumarraa dhufe. Sheektichumarraa dhufe deebi'ee ammoo maammeen nutti seenee. Dawaa keenyaa fi mucallee nu harkaa jijjiire ammoo as deebii ramzillee wajjin nu harkaa jijjiire jechuudha. Sammuu ramziitillee rabbashee jira. Kanaafuu wanni feete wanni rabbiin jette takka wanni rabbiin hin jiin takka hin. Arraafis boruufis laaluu qabda. Maali guyyaa tokko jira haa qabrii gasseentee kophaa teegachiiftu. Dalagaa ta'e malee. Namni ammaa tanaa takkatti olii gadi hin daddeemtu. Arraan tana dalagaa tana deela idee addunyaarra yoo jiraatte booda deebuu ni dandeessa dhugaa tobbachuu ni dandeessa. Siifillee araaramu rabbiin tana siifuun araaramu rakkoo hin qabu yoo rabbiin si araarames rabbii waliin nama araarne haga nama. Rabbiin kafuuruu rahiimi. Kafuuruu rahii waan isin taane hin qabu isin waan lafa daamane waan fete isiniif hin araarama jee. Inni si araaramus. Arra guyyaa ati gartee araarri kun fi booda deebi'uu hin dandeenye dhufa. Amma deebi'ee afaan hin jetta. Humaa takka onni itti nuggoote tun ammaan tanaati akka keetti nuggoote darajaa guddoorra jirta. Yeroodhaaf garuu sammuu nu zee qara qofi. Kun garuu darajarra illee nama geessu. Darajarra sin geessu. Darajarra kasi qaarsitu taatiiu. Gana konkolaattee kanatti ilaa wadaala sii deemtu. Akkas dhiitaasi booda si dura deemnamti. Hin jirtu wanni akkasii. Wanni ati beeku qabdu. Wanni ati ammaa tana tanaan ati waa hunda daffarattee jiraattu hin jiru. Maali kun jireenya kee ifitti balleessiti. Jireenya wanni ati tolchisee hin jirtu. Ammoo jireenya namaa balleessitee hiyyaan tolfadhattee ogaa yaaddu garuu ammoo sirriitti itti yaadi zaakiraan ta'e akka sirrii hin jirre akkasitti hubadhu. Taniin jiruuttana. Tanaan jaanaan maan tana maali namni tokko fakkeenyaaf kaanittis waa godhu amma fakkeenyaaf caalarraa haa ramzillee walumaan qabde kun amma haagaltuu hagaluu mucaan kun jechuudha. Ramziin ni fayyaa.
Caalaan ni fayyaa yeroo fi wanni quraana caaltu hin jirtu garaamaa jiran boru isaan nagiyaan taa'ee si hojii haasoftan yoo fete hareetti dhengata dhiisete yoo fete hareetti deebisii eegale nuti markazni dawaa kaleen isin fayyisa hin jiru quraana kaleen qaree hin jiru itti garaana itti fayyifna nuti ni fayyina atillee numa godhi wanni ati nu gootu takka jirtu addunyaa tanarraa yoo ati dhadhabuu baatte waan kana gootu maallaqa horii kafaltee goota ni beeyna bilaash hin gootu waan san ilmaan keetiif deemi ilmaan keetiif waabitiif ilmaan kee keessa gattaa jiruu teetiin bareeffadhu akka namaa tokkotti iffadhe dura matuma keetu iffadhe ifti bitee waan akkanaa dalagu jirtaati. Haa garuu ammoo ati dhaadhannoo guddoo osoo hin ta'in dalagaadhaan wal garra. Hojiidhaan agarta daawwattoota agartuutota keenya isin ammoo warreen komantii nu barreessitanii fi kun hundinuu nuuf galatoomaadha ammoo jabaadhaatii du'aayii nuuf godha isaanillee dhukkubsatanii dhugaadha ammoo dirqiidhaan geessinee markaza jiranii isaan kanatti jabaadhaatii du'aayii nuuf godha rabbi nuuf haa fayyisu du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna amma akka isiidhaatti isiin sun jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa sanii dawwaltee dawaatti kannite dawaan isiin deddeemtee guurtu kun maallaqaan guuramaa jira moo maallaqaan guuramaa jira? Dawaa isiin asiidhaa gubeetu guddaa geessutti warri waan kana naanneessu maaliif naanneessan maallaqa jecha naanneessan malee isaan sanis akka wanni kun shirkii ta'e wallaalaniiti miti. Akka gartee wanti kun badduu boorutti gaafataman wallaalaniiti miti. Addunyaa ja'aniiti isaan san warri isiin gartee itti dheedhe irraa godsanillee addunyaa ja'aniiti. Isiin immoo maallaqa gartee arraan tana waan akkanaaf hin daleeddee maqaa if balleessitee jireenya isii balleessitee fuula isii balleessitu fuulli kun baasaa bura balleessu hin ta'u. Fuula isii balleessite arrabaaniif ilmi namaa tokko arra isii namuu ni beeka. Namuu isii hin beekne hin jiru. Kanaafuu yaadaa fi koomintillee kannaniif isaa wallee waa kannaniif jalatti ilaalaa jirtu saayisii jalatti ilaalaa jirtu hordoftoota keenyaatu hordoftoota ilmaan Oromoo uummata jiru kan ilmaan musliimaa kanaatu yaada isiidhaaf kannaa hin jirre wanni akkanaa dalaguun dhorkaadha dhiironni hin beekne moo osoo beektuuti waan gartee maallaqa san fuutee achiin geessu san arreewa sadaqaa kannattee yoo garuu sadaqaa waan kannattu sanuu miti ilmaan isii kanaanu mana keessa jireenya masii kanaan yoo gattee sifatte hedduu bareedaadha. Odoo karaa saniin kadeemtu sanirra silaamoo sijaajaa takka bittee masgiida kaattee quraana tokko bittee masgiida yoo kaatte waan guddaa. Arra caalaa feetuu miti addunyaa kana guutuu feete rabbiin siif kanna. Caalaa qofaa miti caalaa ilma namaati. Caalaan duraanuu rabbiin wanti isin qoodeeti isin fide hanqumuu jiraatan sanuu qooda rabbiitii wajji jiraattanii arra rabbiin gartee wajji jiraattan yoo jee arrallee yoo bishaan midhaan kan edda dhumin akkanatti walitti deebitan bituun siirii. Bituun siirii deemuu yaada kana gartee uummanni koomitii sii barreessuu dhabuu taatu ati osoo beetu gootu moo addunyaa sirra kutteeti daruurii xibbii daleeddee nama nyaachifta. Na dhibdee wallahi tasiitu meeyaase. Tun nama dhiba dhugaa maaliif as deebi'ee namni kun yoo karaa nagaa karaa butaate karaa kanaan deemee beekadhoo akhiraa fi gurguree namni waan akkanaan dalagu. Maali wanni kun waan tokkotu ni beekti akkamiin wallaatti. Akkamiin wallaatti ilmoo musliimaa taate akkamiin wallaatti waan tokkotu namni dalagu rabbiin nama miidhaa boodarra dalagummaan an dalagutunu karaa miidhaan ooftii beeku qabaa warra ilmi namaa tokko. Wanni isiin beeku qabdu garuu ammas tanarratti caalaa namuma dura keetee. Caalaa yoo keetee amma booda garteemi. Caalaa yoo keeteellee rabbiin sirraa massee jira. Keetii miti caalaa nageef dadhabsiista. Ifin cinqinii.